Yooyya nageeni sambadaada babaaruu fafayyuma ordoftootteen taboorana global media kaisan ardaa kakkaati nu caqafachuu jirtan galatooma dhiyaada tunini oduteen tamirga bitaa ta mootummaa keenyatiif ta'uu mat cufaa tataaree 15 ji 11 gan 2025 ti qopheessituun oduu tanagam keenyati ana hadi jaliibaniiti agigittisuu na waliin jiraadda saniin jedha. Yoo daa'imtu teenta guyyaa irraatiin jalqabanne warra ardaayis yolloo guddum sodaan harka qaba marroo naga dhabiisa tunjuuf eegi edalkanii qawwee addaddiin qabdhaani ka olla tokko ka maqaanii checheleesbii jedhanii loon fudhatanii ka olki sun keessa nami lamaallee madaa'e nyaaphi horiyaati sun koorree sodaatanii ammoo qorqortiin deemumaa jirti loon agam fudhatanii agam galchanii sun cufa agamman baranne faandhaanii qorqortii irra tochuu jiran yoo daa'imtu sun akka dassaa qixxeetti arganne isanuun beesimna garuun boorana global media tanaa dhowwasaniin jenna. Daa'imtu dhibiitti inspektaan guddaan booliisa Keenya Douglas Kanjani yalallabe akka dhiyootu ijoollee aga 10 hojii booliisaa qoran. Tunjoo feegi qar hojii booliisaa tanam qoran suni ejjachiisanii eegi dubbiquuf dhaba tokko man murtii durgeessan. Amma eegee Kanja yalallabe akka hojii suni hojii tokko guyyaa maandee taaree 17 ji'um kan kees torban gaddeem kees jalqabattii jedhe. Hojii qoriis booliisa sunti dabii tokkolleen hin jiruu jedha. Kadabii akka gumbo fanam nyaachisanii karum haqqiitiin ka halaalatiin nam qoranii jedhe. The recruitment date is 17th November 2025, that is coming Monday, and the hours are between 8 a.m. in the morning up to 5 p.m. in the evening. In all the 427 recruitment centers that are distributed throughout the Republic of Kenya, the exercise is free of charge. No corruption. Any of our officers involved in corruption, we will carry out appropriate action. Yoo daa'imtu dhibiin duraat dabarre nam lam qabanii man qabaansa kalaf moo yalegeessanii eegii warri ijoollee dubra sadii xiqqoo tokko qabaan qabatocheef ijoolleen dubra sun sadeenii tokko nam gan 13 taangan 10 taangan 9 akka komaandaan booliisa kafula suni Leonard Kimayyoon himuutti warri lamaan qaban suni tokkini maqaanii siree bantee jedhanii nam gan 68 ti kaaniin abba ijoollee suni Sharif Bonayyaa jedhan kawulla maqaan kaatte jedhani qaban laf Keenyaa keessa guddum dab qabaan qaba ijoollee dubra sun diduu jiran kayoo namii waan akkasii ta'u hojjum sun si qabanii man murtii dur si geessan qabaan qaba sun keessuma gise ijoollee man barannoota itti kaan akkan tochuu fedhan akkasiifuun kadhatanii gumii akka warri aadaamtu duri guyyaan dabr ta qabaan qaba ijoollee dubra sun lakkisan qixxisuu daa'imtu teennarraatti duriyaatuun damee mormituu ta ODM yaa irraa wal dhabde akka gan 2027 bulcha filatan warri sirkaala waliin jiran oqaani tamum mormituu ka sirkaal didduu tafan ka duriyaatu sun namii agiini warri tamum mormituu tafanii jedhu kagami kaan dhibiini nugan 2027 suni sirkaala walta daramne uji wariin hojjannaa jedhu nami akka minister Joho Fawaan jedhu chamaa mormituu ta ODM ta sirkaala waliin jiraattuu jedhe ka ammoo gamisaatiin nami akka Sifuuna ka inni nam secretary dame suni kaanini durdeema lafsiyaaya James Orengo faani waan jedhanii chamaa mormituu ta ODM sirkaala waltiin daramtu ka chamum mormituu taftuutii jedhan ubaddi qarchamaa mormituu ta ODM tajaars dhiyoo lubbuu dhabe Raila Odingati. Raila Odingan dhiyoo sirkaala wal dhagaanii ka'umchama isa ta mormituu ta ODM keessum jiru. Amduriyaatu sun irraa wal dhabuu jirti akka chama mormituu ta ODM chama mormituu taftu. Ohaani sirkaala walti daramtu. Beekadhi chama mormituu ta ODM sun eegi jalqabatanii amma gandiddama jirti. Kama ni mbaya, kama ni noma. Wengi wanasema mambo ambayo waliambiwa na baba wakiwa peke yao. Kila mtu anasema hiyo. Na najua hatuwezi kusikizana ni nini baba alituambia tukiwa peke yetu. There are people in the party, they are behaving as if ODM is the one that needs Ruto. Lakini if anyone is thinking like that, wajua kwamba ODM inajenga na hatuna mchezo. Sikia kuna wengine ambao wanatembea nasi mchana lakini usiku wanajaribu kuuza hii chama. Galatooma hordoftootteen taboorana global media daa'imtu teenta mirga bitaa tagam Keenyaa ta guyyaa irraas qixxisa oduu hedduu dhibiif barannoota akka hedduu dhibii asumisanii qopheessina ubaddi qopheessituun oduu tana gam Keenyaati ana hadi jaliibaniiti akkasumnu waliin jiraadda saniin jedha.